Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii fayyumaa jirtu jabaattu baay'ee isin yaadeera dhugaa rabbii walirraa fagaannee jirra natti fakkaata. Biiziin ta'e hojiidhuma achaadha akkasitti toorraa na fageesse ammas immoo konnekshiinis hedduu naaf hin dalagu baay'ee na rakkisaa hedduun itti dhiphaadha achaadha. Innaa akkam jirtu isin fayyuma jirtanii jabaattu akkam dalagaan akkam fayyaan qabdu baga jiraattanii yoo nageessanii anis kun nagaa kootii jira baay'een isin yaadee akkasuma isin jedha inshallah guyyaa lama sadii booda yoo rabbiidhe bakka wayituma haalnaa bijaay sirba leencoo gammachuu salgii moo sagliidha hin dagadde saglii jedhuun isiniif dhufuufan jechaadha haala mijeeffachaatiin jira hojiitu xiqqoosii biizii na godha egaa beektanii jiru biyya arabaa kana namarra dhaabatti nama cinqu jechuudha sirba saglii jedhuun jechaadha yoo rabbiidhe isiniif hin dhufa like subscribe share godhaati wal biraan naagagaati najabeessaan isin jedha egaa akkam ree oolmaan alhamdulillah na biraa bareedaadha akkuma teetti jiruu mo'achuuf waan dandamachaatuma jirra egaa jiruu biyya ormaa kana jechaadha hin jabaata waan ta'eef akkasin jedha egaa nagaan naa bulaa isin jedha dhaamsi kan koo egaa sirba mata dureen isaa saglii jedhu sirba leencoo gammachuu akka ajaa'ibaatti hojjetame sana jechaadha baay'ee waan na hawwateef ittiin namni isin dhufuuf qabsaa'an jira wal biraan akka naa gaggeessan laakii share subscribe akka gootan ammas irra deddeebiidhaan isin gaafadha nagaan naa bulaa ilmaan Oromoodha baay'een isin jaaladha hundumtinuyyuu akka namummaattuu jaallatamuu qaba isin jaaladha baay'ee I love you lammii kiyya hundayyuu jechaadha nagaan naaf bulaa